Nagaan caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu hordoftoota obseetuu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata gooftaa hundumtuu ana bukkeetii galata waaqayyoo nagaadha isiniin jedha har'a ergaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Akkuma ilaalamu ijoolleen baay'ee mana xalabaa hin jirtanii ala hojjechaa jirtu jechuudha. Ala hojjechuun immoo rakkina baay'ees qaba. Nama immoo seeraan hojjetateefis immoo qarshii gaarii argachuu danda'u jechuudha. Namni immoo seeraan hin hojjenne hojii dhabee mana ijaazaa yookiin maktaba taa'uu jechuudha. Rakkina baay'eetu irra ga'aa jira. Ijoolleen keessumaa warra kaanillee hin beeku jechuudha. Warri keessumaa Dubaay jirtanii jechuudha. Ala'inii, Ajmaan, Chaarjaa, Bojiiraa warri kun warri jirtanii jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa. Rabbumaa fedhaadhi of eeggannoo godhadhaa. Mana madaamiiti hin bayinaa mana xalabaati. Ijoolleen ala jirtu waan baay'ee haasa'uu dandeessi. Birrii amma kanaan hojjedhaa akka kana hojjetadhee akka kana inni tooftaa barbaachisaa jechuudha. Zimmeedhanii bahuu hin ta'in yoo nama qabaatte okey haa ta'u. Namni seeraanii hojii si gashuu jiraate jechuudha. Garuu oduuma namaa dhageessanii haasa'amaa ijoollee kanaa hin hojjedhaa birrii amma kanaan argadhaa mana ijaarradhee maaloo godhadhee inni sobas ta'uu danda'a dhugaas ta'uu danda'a. Namni tokko beekaa kaayyoo namaarraa karaa nama cabsuuf jecha waan baay'ee haasa'uu danda'a jechuudha. Kaayyoo atii karoorfattirraa gargar si kutuu fi haasa'uu danda'a. Tokko immoo seerumaanii sitti himuu danda'a. Kanaafiyyuu bara'a. Ijoolleen amma ala'inii jirtanii hojii dhabdanii mana ijaazaa namni ji'a 6 ji'a 7 taa'ee jira. Keessumaa immoo Chaarjaa, Ajmaan warri kunis immoo ani ija kootiin kanan arge jira. Namni ji'a 6 ji'a 7 taa'ee ramadaanatti han ba'e amma yoonaa hojii hin arganne warri jedhanii ijoollee baay'ee jira. Kuni kaayyoo baanee otoo galmaan hin ga'iin mana igaazaatti umurii keenya xumurree mana ijaazaa kan warri beektan beektu. Tokko birriin itti lakkaa'aa, ji'aan birrii 200 itti lakkaa'aa, nyaati jiraa, saamunaan jiraa, mana madaamii miti kan jiranii waan hundumayyuu ofii isaaniif of danda'u. Kanarraanii nyaatas, dhugaatiis, mana igaazaas ilaalaa ga'a. Kuni hundi yoo hojii argatanii yoo matariillee hojii amma mucayyoon kuni ji'a 6 taa'ee jettee mana ijaazaa. Yoo hojii argattee kan ji'a 6 meeqadha manni ijaazaa kan ta'u 1,200 ta'a. Kanarraan immoo nyaataaf hin liqeeffattii, saamunaaf hin liqeeffattii. Shamarraa waan baay'ee barbaachisa. Shamarraa waan baay'ee barbaachisa. Shamarri tokko waan ishee barbaachisu sinuun beektu. Kanadha jedhee isinitti himuun beeku. Waan ji'anii waan baay'ee barbaachisaa xuriin ji'aa jiraa. Inni waan hundumtiyyuu birriidha kan barbaachisu isumayyuu bitachuuf jechuudha. Kanaaf mana ijaazaa warri jiranis baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen mana madaamii jirtanii sinittis haa tolu sinittis haa badu hin bayinaa. Dhugaaman siniin jedha dhugaa waaqa hin bayinaa. Akkuma ta'etti obsaatii ji'a 1 haa ta'uu ji'a 2 haa ta'uu hojjetadhaa biyya keessanitti gala. Kan biyya caale waan tokko hin jiru. Alli gadadoo baay'ee qaba of keessaa jechuudha. Har'a yeroo ba'anii bututtuuma uffatanii yeroo suuraa ka'anii tiktokii itti faradee kanarratti poostii godhanii namni baay'ee waaw mucayyoon itti toleera akkas ta'eera. Kan namaas uffattee poostii gochuu dandeessi wayyichi jechuudha. Caammaanis kan namaa ta'uu danda'a. Mana igaazaatti jechuudhaan guyyaa 4 taa'eera jechuudhaan duraan mana ijaazaa hin beeku. Mana ijaazaa sababan deemeef hin qabaa jechuudha. Mana ijaazaa guyyaa 4 taa'ee waan baay'een arge. Wayyaa namaa uffatu caammaa namaa kaa'atanii deemu. Bahara yeroo deemanii suuraa ka'anii tiktookiitti faradee kanarratti poostii godhatu. Waaw riyaan ishee tokko mana xalabaa jirti. Eessa jirtaati? Ani alan jira. Maal hojjetaa jirta? Akkas hojjechaa hin jira. Akkas boqonnaa bahin soba ishee mana ijaazaa teesse. Ishee hojiirra jirtu sana kaayyoo isheerraa baasti. Kanaaf ijoolleen baay'ee warri akkas godhani jiru. Warri akkas gootanii of eeggannoo godhadhaa. Dhala namaa tokko ofii keessaniif baddanii nama hin balleessinaa.
kaayyoo namaarraa gargar hin baasina. Kanaaf yoo hojiin jiraate hojii seeraan hin qaxarsiistu taanaan waama riyaa keessan. Hojii seeraan hin qaxarsiistan taanaan hin waaminaa hin baasinaa mana xalabaati haa hojjetattu kuma tokko haa hojjetattu. Amma immoo minizzaariin rabbiif galanna ta'u bareedaa jira. Kanaaf kumuma tokkoon haa hojjetattu. Dhala namaa tokko ofii keessaniif baatanii hojii dhabdanii bahara keessa yoo joortanii nama seeraan hojjetatu kuma tokkoon iyyuu haa ta'u 800 iyyuu haa ta'u nama hojjetatu hin waaminaa kaayyoo isaaniirraa addaan hin baasinaa rabbumaaf jedhaati ijoolleen. Nama baay'ee argeera. Otoo mana igaazaa taa'aa jiranii iddoo hojiin jira madaamiitu deeme madaamiitu tasaaffare madaamiitu akkasin jedhina anoo hojii dhabeen jira hojjettan maal rakkina qaba. Rakkina tokko qaba hin qabu. Maaliif isheen obboleettiin keessan sun immoo maaliif baatee rakkatti? Yoo isheen argatte illee yoo masinetti cimee fira taatanis maal taatanis yoo seeraan walitti dhiyaatu ta'e birrii illee isinii liqeessiti. Haa hojjettu isheen. Maaliif ishee kaayyoo irraa baastu? Ofii keessaniif kaayyoo irraa baatanii. Amma ijoolleen baay'ee hojii maratu mana igaazaa ta'anii dhugaa waaqaa dubbachuuf. Hojiin yoo dhufeefi fooqii meeqadha? Kutaa meeqadha? Shintibeetii meeqadha? Ijoollee meeqadha? Maaliif akkas jannaga? Maaliif baane? Waan baaneef hin beeknu shintibeetii 100 ta'u 1000 ta'u. Dandeessa hojjedhu dadhabdutti dhiisi. Maalidha mana igaazaa teessee maal hojjetta? Tukaanii fi tafkiinsi fixuu malee maal sirraa fuudha? Dhugaa gooftaa ani waaqa hojii tuffachuuf miti. Waan barbaade ta'u amma namni iddoon hojii jiru jechuudha humna koo olidha. Kutaa 8tu jira dhugaa waaqaa dubbachuuf kutaa 8tu jira shintibeetii 8tu jira. Alli 2tu jira. Alli guddaan 2tu jira. Kanarraan biqiltuun jira. Ammayyuu niitittiin raftee jennaanidha kan inni taa'ee haasa'aa jiru. Iddoon misaa nyaadhullee yeroo hin qabu. Maaliif kaayyoon beeka kaa. Amma ijoolleen nama lamaaf dhufe hojiin kun jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu hin didan. Ani fedhii makootinii xiqqoos na dhukkubaa gatii jiruu fi nan dabarseef. Kanaaf nama naa arge ijoollee hiriyoota koo naa arge. Dabarseefi jennaanii galaa jennaanii shintibeetii 8tu jira kutaa 8tu jira eenyutu kana hunda qulqulleessa jedhanii didan. Nama maqaa dhiisaa jedhee ani niititti himee akkas na dhukkuba garuu baay'ee ammaa fi hojiiwwan hin jiran rakkinaan qabu koottu naan jette. Ani mana yaalaas immoo qaxaroon qaba jedhee itti hime. Inni rakkinaan qabu naan jette nan dhufe. Dhufee guyyaa lamatti shintibeetii guyyaa tokkoon qulqulleesse mana guyyaa tokkoon qulqulleesse ala guyyaa taanutti qulqulleesse. Maaliif harki koos xiqqoo na dhukkuba gatii ta'eef jechuudha. Ammaaf garuu rabbiif galannaa ta'u nagaa koodha. Kanadha hojii hin maraxinaa 1000 haa ta'u 1200 haa ta'u galaa hojjedha. Mana igaazaa 1200 mana hojii dhattanii hojjetattanii nyaati mana madaamiidha. Qursiis haa ta'u misaas haa ta'u tokko sargattan lama sargattanii nyaattanis qooqa keessanis bultanii isiniif rabbi beeka. Bishaanis dhugdanii jiraachuu dandeessu. Dhalli namaa tokko bishaanidha. Kan dursuu jechuudha. Ani akka kootti jechuudha minaan otoo dhabee bishaan yeroodhaan argadhe natti tola. Yoon beeleessi bishaan yoon dhuge narraa bada beelli jechuudha. Kanaaf immoo mana igaazaa teenye lakki 2,000 hin galu 1,000 hin galu 1,100 hin galu amma jennu an hunduma keessaniif hin jedhaa jechuudha. Amma jennu otoo gallee hojjenne 1,100 1,200 mana igaazaa ji'a 5 ji'a 6 taa'uu keenyarra hin kaffalanna. Kan ji'a 6 sanaa jechuudha 2,200 meeqadha? Mana igaazaa nuu danda'a jechuudha. Nyaata keenya mana madaamii nyaannes dhugnus tokko nyaatis kan hin jirre jira. Nyaati kan jirus jira. Hundumtu wal qixxee miti manni namaa jechuudha. Akkuma namaa bifa keenya hundumtu jijjiiramaadha. Kanaaf immoo hundumti keenyayyuu amma qabnutti otoo hojii hin tuffannu ta'eeti baay'ee gaariidha. Amma immoo caalumatti imaaraatii keessa maal akka ta'e hin beeku hojiin hin jiru. Ijoolleen mana xalabaa jirtanii miila keessan fuutanii hin bayna. Dhugaa waaqaa dubbachuuf hojiin hin jiru. Hojiin hin jiru. Innumti tuffatamuyyuu hin jiru. Hojii humtiyyuu hin jiru. Ijoolleen afaan bantee taa'aa jirti. TikTokii irratti wayyaa bututtuu uffattee yeroo kaatee an akkasidha jettu dhugaa isinitti hin fakkaatin sobadha. Kanuma namaa uffatteetu. Yoo ati hidhattee mana hojiitii kanuma kee uffatteetu suuraatti kaatee TikTokii ishee irratti gadhiifattee poostii gooteetu
Achii booddee ati eessa jirtaa? Igaazaa beeni hin sobu. Igaazaama taa'aniitu kan akkas waraabani. Kanaafi kana fakkaataa. Ani duraanii mana xalabaa hin jiru. Ani mataan koo jechuudha. Yoo mana xalabaa hin jiraanneyyuu ani mana tokko waggaa 2 hojjetadhe. Mana tokko waggaa 2 hojjedhe. Ani akkuma dhufeeni mana igaazaa hin beeku. Qaxxitaa manuma namaan galee jechuudha. Hojiima mana madaamiin galee waggaa 2 hojjetadhe. Waggaa 2 hojjetadhee sababa na dhukkubee fi jarri mucaa wallaalaa qabu. Kanaafi isheenis hojii deemti, innis hojii deemaa. Namtichi guyyaa 3 tokko mana kimii deddeebi'ee ani jechuudha. Guyyaa 3 tokko mana kimii gaafan deddeebi'u isaaniif hin mijanne. Mucaa iddoo kaa'an dhabanii anis immoo qaxaroon koo ganamas ta'uu danda'a, galgalas ta'uu danda'a doktora bukkee ani nan deddeebi'aa ture. Sababa kanaafi gaafa fayyitu dhuftaa deemii naan jedhani. Deemi naan jedhani ani mana igaazaa hin beeku. Iddoon deemu hin beeku. Mana kimiitti gaafuman dhufuu waraqata raajii fa'aa akkasii ilaalanii naani hin sodaatan isaan jechuudha. Sodaatanii dhukkuba koo sodaatanii kalaas ammaa deemii naan jedhani. Deemi naani mucaan adaadaa kooti jirti asii. Isheen jirti isheetti bilbilee akkas naan jedhanii eessan deemaa jedhanii naani. Akkasiin jedhanii naan jennaan isheen immoo ijoollee hiriyoota ishee qabdi. Ijoollee hiriyoota isheetti bilbilte. Isheenis mana xalabaa hin jirtu isheen. Mana igaazaa hin qabdu. Isheen mana hojii jirti. Achi booddee ijoolleetti bilbiltee jennaan ijoolleen dhufanii mana igaazaatti na geessani. Lokeeshinii ergee fi na bukkee dhufanii shaantaa koo naa fuudhanii mana igaazaa na geessanii. Mana igaazaa gaafa naqu nama hin beeku hin qabu. Guyyaa 4 taa'e garuu haasaa isaanii waanuma isaanii hundumaa natti himuu jechuudha. Ati akkasii wanni itti dhuftee maal taatee dhuftee maal jedhanii odeessuu dhaqaanii gaafan ilaalu ji'a meeqa teessanii akkas gaafan jedhu ani ji'a 6 taa'ee ani ramadaanatti hin bahee amma yoona hojiin arganne gaafa jedhan baqa kan isaanii otoo hin ta'in kan koo yaaddootti ka'ee jechuudha. Anis amma ji'a 6 ta'a mana igaazaa ani ji'a 6 miti ji'a 1 taa'u jechuun baay'ee natti ulfaata hin beeku gatii ta'ee fi baay'ee namatti ulfaataa jechuudha. Guyyaa 4 kanan taa'ee dhugaa waaqa dubbachuu fi baqa imimmaan koo qabachuu hin danda'u. Zimmi deeman bu'a. Maaliif mana igaazaa gatiin hin beeknee fi ijoollees hin beeku. Ijoolleen bilbilanii hiriyoonni koo abshirii waan tokko yoo rakkinni hin qabu hojii sii barbaanna akkas jedhu. Garuu ani cinqamee du'uufan jedha. Maaliif keessa kootti hin beekusi mana igaazaa. Otoo namni dhugaa waaqa dubbachuu fi ji'a 1 mana igaazaa taa'e tikeetti kutadheeni biyya kootti gala malee hin taa'an mana igaazaa jechuudha. Maaliif ji'a 1 jechuun an beekaan dhiifama. Ji'a 1 jechuun baay'ee natti ulfaataa jechuudha. Anaaf jechuudha. Ani hin beeku. Namni ji'a taa'u obsa isaa rabbi kenneefiiraa jechuudha. Obsa qaba garuu ani mana igaazaa jechuun hin jaalladhu. Maaliif akka ta'es hin beeku. Kaayyoon ba'eefis mana igaazaa nan geessu jechuudha. Kanaafiyyuu hundumtuu kaayyoo qaba kan ba'eef. Tokko immoo kaayyoos hin qabu kan ba'eef hin beeku. Dudduuba isaa hin beeku. Waan jedhee dhufees hin beeku. Ijoollee gatanii birrii liqeeffatanii dhufani. Mana as yeroo dhufan jechuudha. Namni itti tolee dhufe tokko waan jiru natti hin fakkaatu. Itti mijatee bashannanaaf kan dhufe hin jiru. Hojjadheen jijjiiramaa jedhanii matu biyyaa ba'anii dhufu. Kanaaf immoo hojjetanii jijjiiramuun otoo jiru 1,000 hin hojjedhu 1,200 hin hojjedhu jennee hojii maratuu hin qabnu. Isuma qabaniini hojjetanii achuma ta'anii immoo hojii barbaaddachuu malee birrii maratuunis hin barbaachisu. Kutaa meeqatu jira ani hin beeku. Ani akkasis hin jedhama jedhee hin beeku garuu ani keessa mana igaazaas gatiin hin beeknee fi ani hin qorannes kutaa meeqa jira maalidhas hin jenne zimmee deema an rakkina godhu waan itti madhaneetitti jechuudha. Ani akkas qaxaroo qaba. Yeroo qaxaroo kooti naaf eeyyamtoo ta'e nan dhufa. Yeroo qaxaroo kooti immoo naan eeyyamtoo ta'e hin dhufu jedheetti mennaan rakkoo hin qabu. Dhukkubi kan rabbi namaaf kennu dhagatii ta'eef rakkoo hin qabu siin eeyyama jettee nan dhufe. Dhufeetti himee hojii kun itti fufee jechuudha. Garuu hojichi anaaf hin malu baay'ee ulfaataadha. Akka humna kootiitti jechuudha. Garuu namni 2 kan hojjetudha. Kanan qofaa koo hojjedhu haa ta'uyyuu maaliif miidhaman malee waan ta'etti hin baani jechuudha. Ifti dukkanni akka jiru ifi jiraachuu danda'a dudduuba koo jechuudha.
fuuldura koo dudduubi koo dukkana yoo ta'e fuulduri koo ifadha. Kanaaf immoo ifatti deemuun barbaada malee dukkanatti deemuun barbaadu. Dudduuba koo ilaaluun barbaadu. Waan hin dabarsee achi dudduubatti ilaaluun barbaadu. Fuuldura koo ilaaluudha. Kaayyoon koo jechuudha. Kanaaf madaamiinis sin jaallattus sin kabajjus akka barbaadde sin gootus yeroo sinitti mijatu yeroo sin fayyaa qabdan qofaadha. Ammani dhugaa waaqaa dubbachuu fi mana madaamii kooti ishee sanaati nan ba'a jedhee karoorfadhee sin beeku. Otoo waan fe'e ta'e yeroo isaan dhukkubsatan isaan duukaa siqaayii koo argaa yeroo mucaan dhukkubsattu wajjiniin mana kiimii isaan duukaa bulaa ani dhukkubfadhee jennaanii guyyaa 3 naa obsuu dadhabaniitu wal mari'atanii deemi baqqaa yeroo fayyitu dhuftadha. Fayyayyuu maal ta'eyyuu mana sanatti hin deebi'u. Maaliif yeroo ani fayyaa qabu na jaallatu. Nama waggaa 2 bukkee dalagee ani kontiraata miti waraqaan kan koodha. Waggaa 2 bukkee dalagee guyyaa tokko waraqaa koo akkas naa sirreessaa jedheenii hin beeku ofii koo hin sirreeffadha. Garuu waggaa 2 bukkee dalagee guyyaa 3 mana kiimii deddeebi'ee jennaani wayyaa kee fudhadhu deemii akkasitti hin mijatu nuyi hojjetootadha. Hojjetoota ta'uu isaanii beekaa. Garuu otoo akkas hin ta'inii otoo obsumaan guyyaa ati deddeebitu yookiin yeroo kasa'aatiitti jijjiirsifadhu jedhanii bilbilanii doktooratti naaf jijjiirsisaniitu hin danda'u. Afaanis beekuu gatii ta'eef jechuudha. Doktorris immoo naaf jijjiiruu danda'a yoo namni dubbate. Amma ijoollee baay'eedha kan madaamiin isaanii bilbilanii seera qabsiisanii fi wanni jedhanii jechuudha. Madaamiin gaariin jirti. Kun immoo neetiin gaariidha ammayyuu taanaan naaf bilbilti. Namtichi garuu keessi isaa akkasumadha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo ta'eyyuu otoo ani dhukkubfadhee nagatuu hin qaban turanii jechuudha. Ani mucaa isaanii jechuudha dhalattee an beeka anuma guddiseef. Isheen anumatti gatteetu kan ji'a 2 akkasii gattee deemaa turte hojii anatu guddise. Garuu namni tokko yoo fayyaa qabaatte si jaallata malee ati fayyaa hin qabdu taanaan akka qoshaashaatti yookiin akka kosiitti si haree si gaataa jechuudha. An garuu utuma nammayyuu ta'e jechuudha. Qiimii qabachuu koo otoo hin ta'in yoo nammayyuu fayyee mana sanatti utuma amma ishee naa bilbilti maal jetti akkamidha jetti ani nagaa koodha hojii galeera jedheetti ma garuu utuma isheen waan barbaade naa kaffalte mana sanatti hin deebi'u. Maaliif kalaas maaliif yoo ta'e namni tokko yoo fayyaa qabaate duwwaa nama jaallachuu miti. Rakkina kee irrattis bal'ina kee irrattis bukkee ooluu qabu jechuudha. Akkanan isaan bukkee ture jechuudha. Yeroo dhukkubi wanni hin qabate jechuudha. Ijoolleen bayi naan jechaa turan. Koronaan qabate namtichas niitis bayi naan jechaa turan. Lakki hin bahu wajjinii nyaadhee dhugeera amma dhukkufatanii naan hin ba'a jedhe. Anis koronaa qabamee dhukkufachaan ture. Tokkorrayyuu yeroo 3 iddoo hojiitii fidanii dhukkufadheera ani isaan duukaa jechuudha. Ani garuu hin baane. Isaan garuu ani na dhukkubee koronaa miti kan koo kan na dhukkube waan biraadha. Garuu wanta salphaadha. Wanta isaanittis darbu miti wanta deemus miti garuu isaanii yaaduu dadhaban. Sammuun isaanii akkas dhiphoodha. Akkas bal'isanii yaaduu hin danda'an dhiphoodha. Dhiphoo gatii ta'ee fi deemi baqqaa jedhan. Ani deemus karaan anaaf jechuudha. Inni manaa na baase nan gatu. Gatii nan gannee fi yoo eessayyuu deemu waaqayyo na duukaa jira gatii ta'ee fi eenyuma duukaayyuu rabbi jira. Amantiidha. Dhalli namaa tokko kadhannaadha. Kadhannaa kooti immoo yoomiyyuu jechuudha dudduubatti hin deebi'uusi waaqayyo immoo kaayyoo koo kan hin ba'eef galmaan na geessisa jedhee abdii fi amantii guddaan qabaa jechuudha rabbirraa. Namarraa amantii hin qabu. Maaliif namni ta'eefis ta'uu fi baadhees bu'aa hin qabu jechuudha. Kalaas warruma kanarratti nagee jechuudha nan baay'ee garaana kutanii otoo amma deebi'ii naan jedhanii mucaanin boosii akkas taate jedhan aboossu. Maaliif isaaniyyuu anaani mana ijaajaa akkan hin qabne beeku akkan hin baane beeku yoon ba'ee iddoon ba'u cherchii duwwaadha. Ani yoon ba'ee jechuudha. Akkas konfiraansiin fa'aa yoo jiraate itti himee nan ba'a. Isayyuu deemee waaqeffadhee deebi'ee manichumatti hangala iddoon deemu hin qabu. Akkas immoo yeroo ayyaana ta'u
pirogiraamiin fa'aa wanni yoo jiraate jechuudha cheerchii yoo jiraate itti meembaa cheerchiin deemaa jedhee itti meembaa deebi'ee galuu galgalachumatti hangala iddoon bulu hin qabu iddoon oolu hin qabu iddoon nyaadhu hin qabu yoon bitadhee nyaadherraan kan hafe mana sanarraan kan hafe mana beeku ani isaan duukaan baa isaan duukaan gala akkasumas ijoolleen hiriyooti kootii mucaa daadaa koo fi mucaa hiriyaa tokko qaba isaan yoo ba'anii na waamanii itti meembaa ji'a sadiittis ji'a afurittis ji'a shanittis yoon ba'e tokkoon ba'a malee ani ji'atti ba'anii torbanitti ba'anii hin ba'u yoon tarii dhukkubfadhee fi dhukkubii kan waaqayyoo gatii ta'ee fi nan ba'a yoon dhukkubfadhee mana kimii deemuuf nan ba'a itti mee jechuudha isas darsoo malsiidha malee achi waan hin bulu waan hin achi oolu miti kanuma keessaaniyyuu isaanii namadhaa hin jijjiirama kanaafiyyuu hin jijjiiramanii amman sarraatanyaaf illee nuuf ta'uu diddee mucayyoo qabuu dadhabdee maaloo taatee ati deebii kalaa sanaan na dhukkubaa jira gatii ta'eef deebi'uu hin danda'u ganaa mana kimii qaxaroo qaba kanaaf ammas immoo na aari'uu gatii ta'eef hin deemuu jedhee didee garuu amma manaan jirus rabbiif galannaa ta'u hojiinis yoo baay'ate gaariidha hojjetachaan jira waaqayyo fayyaa koo naaf laatu kanadha isiniin jedhaa warri mana xalabaa jirtanii jabaadhaa hojjedhaa warri ala jirtanis of eeggannoo godhaa qabaan baay'ee baay'ataa jira ajmaanis dubaayis qabaan ittuma mana galanii xuqqomaadhaanii manaa baasaa jiru kanaaf of eeggannoo godhadhaa ijoolleen shamarraa fi dhiirri iddoo tokko jirtanii kutaa gargar baafadhaa maalii fi dhiiraaf shamarri iddoo tokko yeroo jiranii gaaffima malee qabanii biyyatti gashaa jiru hidhanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa shamarriif dhiirri iddoo tokko hin jiraatinaa kutaa gargar baafadhaa mana igaazaa kan shamarri kutaa biraa dhiirri kutaa biraa akkuma seera isaafiyyuu shamarri tokkoof dhiirri wal duukaa jiraachuun dhorkaadha manni igaazaa jechuudha. Kanaaf gargar baafadhaa yoo isinii ta'uu baatee iddoo shamarri qabdu manni igaazaa baay'ee jira iddoon namni seerri naamusa qabanii nama baay'ee jira. Warra dhiiraa bukkee hin qabatinaa shamarri dhiirri dhiira bukkee haa qabatu shamarri shamarra bukkee qabadhaa yoo hiriyaan keessanillee koottaa isiniin jedhe hin deeminaa dhiira bukkee maaliif warra dhiiraa fi shamarri iddoo tokkotti jedhanii gaaffii malee waraqaa qabdaa hin qabdu hin beekan gashuu duwwaadha kanaaf kaayyoo baateef hubadhuuti seeraan hojjetadhaa isiniin jedhaa dhaamsi koo kanadhaa gawarri wanni na jettanii warri natti muufattanii dhiifama isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u sabiskiraayibii laayikii sheerii naaf godhaa waan hin balleesse yoo jiraate immoo komentii jalatti naa barreessaa na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa yoo isin na jajjabeessitanidha kaayyoo koo kanan galmaan ga'uu danda'u yoo isin na bukkee dhaabbattanidha isin komentiidhaanis gorsaanis keessaanis na dubbisuu dandeessu na gorsuu dandeessu waan hin dogoggore akkas miti akkasidha naan jechuu dandeessu waan hunduma isaayyuu nan deebi'a gorsaa nan fudhadha akka nama tokkooti jechuudha kanaaf immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u warri sabiskiraayibii laayikii naaf hin goonee maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a kabajaaf jaalala oromummaatiin nagaan naaf turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u hunduma keessaniyyuu ijoollee oromoo isinin jaalladhaa isinin kabajaa musliimaa kiristaanaa waaqeffannaa hundumti keessaniyyuu nagaan naaf turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee maatiiwwan koo.